Chala Black Week torbe dukana chala daf mal qopheeffatteeti mal yaaddeeti oguu deebitee chala lubbuudhaan dhabamsiistee deemuuf halgadda maaliif dhiistee deemtee gara dhabamsiisuu feete dhuftee ijoollee fuudhuudhaaf jara san guurrattee dhuftee waan gooteemi ogguusuma dhabamsiistee maan deemee yoo dhabamsiisuu feete maaliif deebite honni deebituuf maali maaltu si hafe maaltu si sheeneesi akkami caalaan osoo du'iin biraa deemneedha itti rakkatin ittillee yaadiin tan gaafa ilmoon namaa dhaamsa namaa keessu dhaamsa seekaayitiin deebi dhaabbadhu waan itti jirtu kanarra qaalii xiyya godhi as deebi hammaatu toltu saal ilmaan kiyyaati jee carraa takkarra lamarra sadii carraa seekanneen ture carraa ka'eef irraa gubbe bikka san dabartee jirta asirratti dhaabbadate haasoo dhedheeraa si wajjin haasoo dheeraa haasoo hin danda'u carraa seekanneen. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftoota caalaatu jirra jirtu ilmaan oromoo qaqqaaliiwwan kan gola addunyaa mara keessa jirtan bakkuma jirtanii nagayaa fi salaamanni qoqannoon irraa burqe qilleensarraan barrisee isin biraa ga'u isiniin jecha Chala Black Week torbe dukkanaa caalaadhaaf dabarsaa jira torbe dukkanaa keessaan jira maaliif yoo kan jettan taate eegaa namni ilmoo duraan na bohaarsaa ijoollee xiyyatan duraan na bohaarsaa wajjin jiruu dhabuudhaan torbe kana torbe dukkanaa keessaan jira haa ta'u garuu isiniin qaba alhamdulillahi rabbil aalamiin baga jiraattanii kan na jajjabeessu isin qabaachuu keessaniin hamilee isin naggootaniin gaa uno as geetiin jira alhamdulillahi rabbil aalamiin amallee irra deebi'eeti kanuma keessa saahiba tokkochaanii silaa qabullee dogoggora biraa keessa galchuudhaaf yaaliin hedduun godhamaa jira gareen maafiyaatis ila hangammaatti illee sochii isaanii hin dhaabne deebi'aniiti akka nama fi waldideetti bifa haaraan ammallee tooftaa isaanii san deddeeffachaa basaastota isaanii lamaaniif keessaa dhiisaniiti eedagaa akkuma laaltanii viidiyoo isaanii agartanii jirtan sanitti Mr. Zakkoo fi Addee Khimiyaan istiraatiijii haaree isaanii diriirfachaa jiranii. Obboleessummaa wajjin dhalatan akka ati yaaddutti si yaaduu hin danda'u. Maaliif namni guutuu keessa jiraatu ture tokko ala deemuun beekti namatti ulfaata. Sigalee ansilaa nama faffacaasan nama faffacaasan jaartiin silaa nagaya wajjin jiru. Sirra inni sun dhiyaatee jiru. Namni naa wajjin dhaabbatee lubbuu isii naafamtee naa wajjin akkatti jiru. Ijoolleen tuni har'a abbaa haadha ilmaan lamaa qofa guddisuun kophaate taa'amu. Kayfifuu diina kana qaba. Maaliif waan kana jaa har'aan tana kaatee harsaa bultii xiyya keessatti hin deebuu barbaada. Na deebisii yoo feetuun taate obboleessa kee garaa siraa mura. Takka jee obboleessa kee garaa murin akkam goona beektaa? Katti ajaa'ibaa takkaan siraa. Maaliif obboleessa kee akkamatti diina sittee booda akka tasaa yoo caalaa wajjin waliin mufata. Namni itti mataa qabatu. Magaalaa jirra amma eenyutti mataa qabachuu jira? Maaliif isin jaa? Kophaan jira? Maaliif isin jaa beektaa? Yoo makkaatee abarsaa ani bultii xiyyatanii keessaa deeme san furmaateen irraa dhoofitanii jawaatiin irraa qabdanii jaarsa kee yoo tuulit deebi'uun qabaa yoo jette obboleessa kee garaa irraa murata. Dhageesse maaliif gowwaan ta'e? Dubbii haala kamiini? Haala naatu si mijeessa. Ka mijeessu irratti dhageesse maaliif waan kana jaa beektaa? Ani guyyaa lamaan si gargaara malee guyyaa hawwaan takka si godhuu hin danda'u. Yoon guyyaa sadii si gargaaree guyyaa afuraffaa si karaa ol deemtu si arte sirraa hin maka. Dhugaa kan abbaa kana. Anilleen sakatta'insa kiyya akkuma itti fufatti jira isinilleen galatoomaa yaadna keessan bareedaadhaa wanni naan jechaa jirtan bakka sakatta'insaaf sochii teetii hunda viidiyoo hin waraabin naan jechaa jirtanii garuu waan takka dirqama akkaan taa'utti hin jirre dirqama isiniifis waan keessa jiruuf akkaan keessa jiru isin beeksisuun dirqama waan natti ta'uufiin takkaas isinii maraa isinillee nuun ifatinaadha maaliif yoo jettan taate akka keessa jiru waan keessa jiruu fi waan mudannoo jirtu hundaa'u isin beeksisuunis isinis quba qabaachuunis dirqama waan taateef du'a ayita isaniin na bira jira inshaallah waa takkan ta'u hin yaadda'inaadha. Wanni dubbannee nuti gartee viidiyoo marree ol baafnu tunis anis gaa oguu nuti dubbanne kana waan silaa nu jalaa dhokote takka waan nu bahatii jira
waan taranuu waan nu rakkisee nu rakkisee nu yaaddeessu yoo ni fi calqa jennu taate harkachuu hin dandeenye sababa dubbachuu keenyaatiin isaanilleen akka dubbatan tahanii sochii isaan keessa jiranis akka odeeffannoon nu bira ga'u waan godhuuf jecha namoonni gartee odeeffannoo quba qabanis akka nu biraan gahan namoota wajjin hariiroo akka hidhannuuf dirqama viidiyoo marree gartee namaa wajjin qunnamuun keenyaas dirqama waan ta'eef viidiyoon ummarinaadhaa jechaa jirtanii teessanii viidiyoon marinaadhaa hanga waan gootanii jechuu jirtanii sochii teenya guututti asirratti isinii ol baasaa hin jirru waa hedduudha dalagaa jirra agartanii jiratan jawaadeen eessa akka jiru maal godhaa akka jirus agartan jeeti yaada hidda isaanii hidda gartee garee hasidaa tana jala deemee hidda isaanii ciraa jira inninis namoota gartee isaan bifa haaraan miidhuudhaaf hidda diriirfachaa jiranii aranumaatu yeroo ammaan tanaa tanatti abdi sheekha ta'ee as bahaa jira deemee ta'an sheekha jeetis namarraa maallaqa hiikkachaati waan hin taane gartee dawaadha jennii onni isaan namaa godhanis waan deebi'ee nama sanillee miidhaatiin fayyadamaa waa hedduu godhaa jiran deemee inni sanis waan san fashaleessuu irratti hidda isaanii ciraa deemuu irratti bifa dandeenyuun karaa dandeenyuun isaan san bu'aa isaaniitis ciraa jala dadhabsiisuu irratti hojjechaa jira jechuudha jawaadeelleen warri komachaa jirus komachaa jira zakkoon waan inni jee agartanii jirtan sababa jawaadeen mana raajuu dhaqee gartee sheekha kijibaa sanirraa isa baraaruudhaaf waan san godhe irratti zakkoon achirra dhaabbatee waan inni dubbatee harkaa jirtanii yaadni kiyya dubbiin ijoodha gama adde khimiyaatii fi Mr. Zokkootiin as deebi'a. Ogguun gama isaanii as deebi'ee maaltu jira jechuun kan isaan oolamu arra adde khimiyaan edda Zokkoodhaan rabbii ji'iitii karaa bultii xiyyaatti na deebisii jettee kadhachaa jirti. Maaltu arkamee arraan tana bultii ta'e yaadachuu dandeessi. Bultii ta'e duraan facaaftee deemte sanii waa hedduu godhaa osoo jirtu waa hedduu balleessaa osoo jirtu as deebitee karaa tolaatiin deebi'aa guyyatu afaan kamiinuu afaan kun eessaa sii dhufee jechi kunuu eessaa sii dhufee yaadde hanga arraa maaliif hin yaadin hanga arraa maaliif hin yaadin jawaadeen saahiba kiyya dhugaadha arraas boruus fuuldurallee saahiba kiyya obboleessummaan jechuun dhaloota qofaa miti hojii dhaloota qofaa miti obboleessummaa rabbiitii caala ammaan duraas jechaatiin jira eega saahiba kiyyaa fi obboleessa kiyya ta'uu ogguu beeyte addaan hin hafanii ogguu beeyte jawaadee rabbii ji'iiti ijala kuftee itti balleesseetiin jira bultii xiyyatanaa sanaa wallaalee diigeeti rabbii jii haala kamiin na walitti deebistaa bultii keessa na deebistaa takkittii sana rabbumaaf jecha naa ta'ii jettee miilarra kuftee akka inni si deebisu maa godhuudhaaf yaaliin godhinii arra eega waa meeqa laayitee waa meeqa balleessite bultii xiyya keessattiin deebi'aa jechuu dandeessi. Maal qopheeffatteeti maal yaaddeeti ogguu deebitee caalaa lubbuudhaan dhabamsiistee deemuuf halgadda maaliif dhiistee deemte eega dhabamsiisuu feete dhuftee ijoollee fuudhuudhaaf jara san guurrattee dhuftee waan gooteemi. Ogusuma dhabamsiistee maan deemee yoo dhabamsiisuu feete maaliif deebite onni deebituuf maaltu si hafe maaltu si sheeneesi akkami caalaan osoo du'iin biraa deemneedha itti rakkatin ittillee yaadiin tana gaafa ilmoon namaa dhaamsa namaa keessu dhaamsa si kaayitiin deebi dhaabbadhu waan itti jirtu kanarra qaalii xiyya godhi as deebi hammaatu toltuu saadha ilmaan kiyyaa xiyya carraa takkarra lamarra sadii carraa si kanneen ture carraa ka'eef irraa gubbe bikka san dabartee jirta. Asirratti dhaabbate haasoo dhedheeraa si wajjin haasoo dheeraa haasoo hin danda'u carraas si kanneen si wajjin haasoo. Caalaa nama beekama keekii jaadheessi jiraa jettee hirma idaa'u gartee boo yaa beekta. An bakka sanatti keekiyyaa fi ilmoo taadhaa wajji barbaaduu keessatti ati gartee yoo wajji argamte rakkoodhaan dhufaatii bakka sanii ati gartee bakka jirtu gabbaatee gartee jarri kun jarri shiraa kun furmaatee gartee barbaadu jira bakka san anummaan haati dura wareegamu ilmoo taanaanis gartee caalaa wajjin anaatu barbaada ati caalaa raanatu caalaanis raanatu bakka sanatti ammoo guyyaa gartee furmaatee rakkoo keessa buutatiyyuudha. Duuba beeke namni waan kafala barbaadu wajjaa jeetiin beeke yaada qabaa beekta. Asin deebi'a maamme anaaf jawaadee saddaqootuufis yaaliin godhin jawaadee miidhuudhaafis ergama isaan si kannan baatee dhuftee jawaadee irratti harkaanfii fudhachuudhaafis itti yaadin abadan hin dandeessu atiis jetteeti caalaa ijoollee isaa anaa wajjin barbaada ati yoo caalaadhaa wajjin hin gartee ijoollee san barbaaduu keessatti argamte rakkoo sirra gaa akka nama jawaadeef yaadee fakkeessitee ati akka nama naa wajjin gartee dhaabbatee ilmaan kiyya naa wajji barbaaduudhaaf ati eenyu ka ilmaan kiyya naa wajji barbaadu silaa nama ilmaan kiyyaaf yaadu taate dheengadda intala jawaadeedhaa san Aishaa jawaadeedhaa akkaan taatu akka malee taatu gurbaan soddaa keete dhufee sirratti darbee deemeeti aboo qadiyyaan feete haanarra geessu rakkoon feete haanarra geessu jetteeti jawaadee keenya kunu akka nanarra darbee deeme ragaanis viidiyoon tana egaa
waan feete na godhi yoon ifin dogoggora isaanii wajjin harka keessaa qabaadhe jettee dhuftee qaamaa micoo san kabajaadhaan fiddee kanita malee mana ollaa geessitee ichi darbitee biraan deemtu atiis. Shakkii arrallee barullee amma dura jechaatiin jiraan shakkiin sirraa qaba. Nama zakkoodhaa wajjin qunnamtii godhee harkaan zakkoon ceequurraa harka kaayyate. Hinuma nama nuwan. Kanaafuu zakkoon ceequu si qabatee waan jiruuf jecha an ganu kumaa usin amanuu waan jehuun qabaan na komattus an si komii biraa sirra kaasutti hin jiru hammeenyi biraa sirratti haasawaa hin jiru maaliif zakkoon ceequu si qabatee jira. Gareen zakkoodhaa ergamtoonni jakkoodhaatis wajjin teessee ceequu si qaqqabatanii jiran faalamtee jirtaa waan jehuun qabaan ammaan booda. Haala akkamiin jawaadee wajjin hariiroo uumee jawaadee biratti deebitee gartee jawaadee wajjin tolaan oolaa jettee akkamiin fudhatama akka qabdu anaa miti ilmaan Oromoodhaa addaan haa nu baasan. Angama kiyyaan akka caalaatti akka nam tokkootti siis ta'ee fakkaataa akka keetii nama isaa wajjin qunnamtii godhe tokkumaa ifamanii itti hin kannuwan. Distaansii kiyya eeggadheetumaan deema malee. Ati hanga feete karaa nagaa irrattiin hojjedhaati jawaadee wanni isaa yaadan waa hedduu jira iccitii hedduun sii kannuu fadha. Ingalaafatiin gurbaan galaafatiin an kun tooftaatti gartee ergama dabarsituuni guyyaa gartee dura dhuftee abdii ulfiin akka inni jira zakkoon jawaadeef kan jeeti jettee dhuftee irraa kaatee ilaa hanga ammaatti waan kana itti yaadaatiin jira sammuun xiyyaas na hayyamaa hin jirtu. Naa fudhatamaa hin qabu na biratti an. Kanaafuu amantii hin qabdu ammallee. Jawaadeen dhaqaamaan na bira jiraachuu baatee narra halaala jiraate akka waan na bira jiruuttiin sammuu xiyyaa fi qalbii xiyya fudhadhaan ittiin amana kanaan jawaadee rakkoo xiyya guutuu na wajjin dhaabbachuudhaaf nama aduu rooba caama hin jenne na wajjin ifaajee barbaachisu guutuu aarsaa barbaachisu guutuu kafalu jawaadeen qaba alhamdulillah ni jira jawaadeen na bira dabalata gifti duree isaallee itti dabali ni qaba nama dhabne. Kan hin mul'atin ka as bahee eenyummaa isaa ifhimuu hin barbaadin ammoo kumaatamaa jira. Fakkaattonni akka jawaadeedha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif galanni haa gahu. Rabbii gaditti hin baana malee beek kan hundarraa'u kanurra jiru rabbii. Kanaafuu atillee hin galatoom. Yoo si balleessallee dhiifama. Dhaggeeffadhaa ilmaan Oromoodha hordoftoonni keenya. Isin akka addan waaftaniin bara waan tana jawaadetti haa makamu gurbaan kun yoo kayyattan taate isinii beeka. Waan isin jettaniin isinirraa eega.